Kana zaman social media baay'ate kana social media hedduu dhiibbaa fidee jira keessaa barattoota irratti barattoota diin islaamaatis ta'e kanuma barnoota ammayyaa barattoota irrattis ta'e social media hedduu dhiibbaa fidee jira. Zamana kan namni gartee poostii waa godha Facebook irratti waa poostii godha sanboota komentii nama isaa hannamtu laala kitaaba xannaamoo namni kitaaba dubbisamoo komentii jira nama kana deebisa. Yeroo kee baay'inaan yoo laalte mas hanga ati yeroo Facebook irra gubdee si himoonni kun yeroo hanga Facebook irra gubu jirta yeroo kam tafsira axannoodhaa gubu jirta hadiisa axannoodhaa gubu jirta tokko tokkoon keenyaaf deebinee ilaaluu qabna. Wanni kun waan baay'inaan hedduu barattoota hedduu duuba deebisaa jiru irraa keessaa darasaan barattoonni ilmiidhaa bakka kanatti hedduu ifee sirraa eegama. Hanga ilmii bakka hanga yattanitti waan social media fayyadamuu kanatti qeessa. Yeroo isa gubdan iduu yalan ooyina maali wanni kun daranumaan nama banamaa deemu wanni kun akka wannaati akka haraaraan namatti ta'a suusii namatti ta'a jedhu. Lakkuma ati fayyadamaa deemtuuni suusii taata gana haraara taate bantu malee olmoo ofta gat ofta ol ofta gat ofta kana booda yeroo kitaaba ati bantee ilaaltu jirtu waaqii amma lafa jiru irraa waaqiin amma lafa jiru baay'inaan kana waan kana xiqqeessu qaba barataan ilmiidha. Yoo danda'e dhiisuu isirraa eegama yoo dhabee immoo yeroo xiqqoo yeroo muraasa daqiiqaa kudha shan yoo kana kudha shan illee ni guddataa ta'ee kudha yoo kana jarbaaseedha isiniif gi'a san booda kitaaba keessatti dubbisa waan asii sheekarraa qaratan waan asii sheekarraa barreeffatan kitaaba qofarra yoo walitti qofamee haafu ta'e ilmiin sun ilmiin jaamtu. Ilmiin ati qaraatu ilmii qoma keessa jirtu malee ilmii kitaaba irratti barreessisanii miti. Ilmii kitaaba irratti jamii walitti gootisanii miti. Kitaabni keessa yaalaa baduu mala, kitaabni keessa yaalaa haa ta'uu mala, kitaaba keetiin adda baatee biyya biraa deemuu mala, tasii hojii deemtu ta qoma keessa jirtu. Qoma keessa sii taa'uudhaaf ammoo irra deddeebitee yoo xannaan, irra deddeebitee yoo muzaakaraan goone ilmii qaraatiin jaamtu. Kitaaba kiyyaan na bira hin jirree yoo jette yoo kitaabni keessa bira hin jirre akkuma girgirsa hasiyattu taate gaafa qaraatu sirriitti akka qareen akkana xannee halkan gaarii qaaxiraatti buluu qabda. Ilmi asirraa buqaraatee galtee akka gaarii qaaxiraatti bultee sheeni karuma nama agarsiisa ilmi kun nama qaraasu xiqqishuma karaatti agarsiisa. Baduulee siimee waati siitu keessa bal'ifatee sharii adda addaatti dubbisee ilmi kana gabbifata malee sheenummaa bakka hunda narraa fitaa agartee asumatti fixadee kitaaba gungalee walitti cufeetuma kaayaa si deebisa yoo taate qaruutti hin jirtu nama rabbi ganda keessa irraa laffaatee as dhuftee qaariyaa nyaattee qoraa jennuun san qaariyaa san nyaatteetuma umrii keetillee bilaashi gubuu jirta akka akkas hin taane ilmi guu qaraatan xiyyeeffannaadhaan qaraa hanga haffazan takka keessaa matanoonni faan haffazamuu qaba jedhan warri ulamaa'in matanoonni kitaabni matanoota kitaaba gurguddaa osoo hin taane kitaabni matanoota ni haffazan ulamaa'in asiin dura warrin fakkeenya nuti godhan hundinuu warri kitaaba asiin nungee kitaaba allafan matni matanoota ni haffazan wanni matanoota waan haffazamu takka nuti matanoota kana takkaa haffazan yoo jiraate Allahu alam kitaaba xiqqaa tokko 40 amma namni haffazee keessaa yoo harka baasaa jeen illaa marraa mana harka baasu jiraachuu dhabii mala kanaaf namni matanoonni hanga dandeessitu haffazu yoo haffazu illee dadhabde haffazu dhiyaachuu qabda jechuudha haffazu dhiyaatu hanga qalbiirraa yaadachuu dandeessitu afaan ol kaatee himuu dandeessitu kaati tokko hangas takkatti deebinee kitaaba bilcheessuudhaan malee ilmi itti gahuun hin danda'amtu ilmiin laffoo namarraa feeti ilmiin xiyyeeffannaa namarraa feeti yeroo irra gubu namarraa feeti yeroo keekannu yeroo qaalii dargaggummaa kana kannu ofirraa feeti hoggaasan isiinis harkasii kannite akkanumatti ilmiin akkana laaftoopti harka namaa kannite waan hin jirreef dhaamsi kiyya guddaan seedhaamu kana kara biraatiin barnoota kana oguu barannu dura barnoonni kun nu jijjiiruu qaba. Barnoonni kun dura nu kana jijjiiruu qaba. Mataa keenyaaf dura barnootaan jijjiiramuu qabna. Waan qaraanu kana yoo dura itti hojjenne qofa hawaasa illee itti hojjechiisuu dandeenya. Barataan ilmii baratu tokko haala amala isaa yoo tolfate qofa namaan haala amala kanaa seeraan eegamu sirrii miti jee namatti himuu danda'a. Laatan aan khuluqi wa ta'ati mithlahu aarun alayka idha fa'alta azimu jan. Rabbi Qur'aana keessatti lima taquluna ma la taf'aluna ja. Dura namni fakkeenya si godhata. Nu kana fakkeenya godhata. Namni nurraa waa laala. Waan qaraanu kana hojii yoo nurraa hamullatu taate haala amalli islaaminaa yoo nurraa calaqqisu taate ilmi namaallee waan nuti jennu waan nuti himnu nu dhagaya. Dura waan qaraanu ilmi qaraanu kana dura hojii mataa keenyaan jijjiiruu qabna. San booda eega mataa keenya jijjiirame fiddee booda hojii keenya hojiidhaan mul'ifne booda hawaasa barsiifnu nama barsiifnu kana haala amala keenyarraa ilaalanuma hawaasni warri durbar sahaabonni faan taabi'oonni faan ummanni hedduun islaaminaa kaseenan haala amala islaamaa ilaalanii seenan. Mu'amalata isaanii seenan ilaalanii seenan akkaataa isaan namaa hojii dalagan kijibuu dhabuu isaanii dhugaa dubbatuu isaanii waa hedduu kana ilaalaniituma aboo islaaminaan tannoo bareedanii islaaminaa seenan guddaa dhuma islaamaa haseefiin seenee miti bara guddaa qommanni maqaa balleessu waanaa miti mu'amalata islaaminaan waa haala amalli nama islaaminaa irraa calaqqisuu bareedina isaa ilaalee namni islaaminaa seenuu qabachuu ture haalli akkasiin irraa calaqqisuu qabaa jechuudha namu keessaa namoonni waa qaraanu namoonni ustaazaa sheekaa waa qaraanu darasoota waa qaraanu kuni namni nu laalu kun aboo islaaminaa ture kabbareeddi akka nama bareechiti akka nama tolchiti haala amala dhugaa dubbachuu keessatti bakka hin taane mul'achuu dhabuu keessatti barataan ilmiidhaa tokko bakka isan fakkaane dhaabbachuun qabu. Dubartii wajjin isaa deemu arguun hin qabu ganda keessatti jimaa qabatee as keessa kaatee akka nama biraatti jala qabatee deemu namarraa hin fakkaatu nama barataa ilmi takkarraa jimaa qabuun haraam jechuutti hin jiru safata hukumeen kuma biraati ammoo waan haala amala xiqqishuu nama barataa irraa hin fakkaanne xurii xiqqoo takkaatu nama islaama nama darasaa nama barataa nama diinirraa xurii xiqqoo takkaatu hedduu mul'ata. Kabiraa fakkeenya amma iyyaaloo wahii tokko yoo akka fedhe dalagallee namira laalu hin jiru. Ati immoo nama diin qaroo nama qoraan rabbi baatee deemu nama hadiisa nabiyyi baatee deemu tokko xuriin xiqqoon takka
asichitti kasraa mul'atti. Kanaafuu hedduu ifee guusiin irraa eegama. Maali kuni waan qiimaa waan baatee deemtu kana. Wanni deemtu kana waan guddaa Qur'aan Rabbiitiin deemu jirta. Hadiisa Nabii alayhi salaatu salaam kanaan baatee deemu jirta. Waan guddaa kanaan harkaa qaba jechuun qiimaa waan sanii godhuudha malee mataa keetii miti. Yoo ati qiimaa waan sanii goote Rabbiin illee qiimaa si godha. Amma